Harka fuunee akkam jirtu hordoftoota keenya bakka jirteetti nageenya waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Nagaa kootti galata waaqayyoo. Guyyaa irraa kana barnoota bareedaa tokkoon qabadhee isiniif dhufee gara barumsa keenyaatti utuu hin darbiin fuuldura namoonni chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan jalqaba. Gaafa sabiskiraayib gootan viidiyoo keenya jala seentanii waan barbaaddan yookaas viidiyoo barbaaddan dhaggeeffachuu dandeessu. Viidiyoo barnootaa baay'eedhaas jala kan jiru. Sana booda pileeyiliistii jala dhuftanii as keessa bakka gara dhumaa filannoo jettu kana jalatti viidiyoo baay'eedha kan inni hojjetee jiru. Dhimma yuutuubii wal qabatan keessatti as jalatti baay'inaan kan argattan jechuudha. Kanaaf chaanaalii keenya kana sabiskiraayib gochuudhaan viidiyoo as jala jirtu waan barbaaddan yookaas waan isin quunname kamiifiyyuu as jala argachuu dandeessu isiniin jedha. Barnoonni keenya guyyaa irraa biyya tokko keessatti akkaataa kamiitiin aappii biyya keenya keessatti hin hayyamamne buufachuu dandeenya kan jedhudha. Keessattuu yeroo baay'ee biyya keenya biyya Itoophiyaa kanneen akka biyyoota xixiqqaa keessatti wantoonni tokko tokko appilikeeshiniin maallaqa ittiin hojjennu appilikeeshinoonni tokko tokko hin hayyamamanii. Nus bifa kamiitiin appilikeeshinii kana buufannee maallaqa fayyadamuu akka dandeenyudha jechuudha. Kananii isinitti himuu barbaade akkuma fuula iskiriinii koorraa argaa jirtan kana appilikeeshinii biyyoota alaa qofatti hojjetan baay'ee asirratti argaa jirtu. Appilikeeshinii baay'een isaanii jechuudha biyya Itoophiyaa keessatti hojjetan. Fakkeenyaaf taapsenti kan jedhu kun inni kan biraan riiwaardis kan jedhu kun akkasuma jaangil kan jedhu kun wantoonni akkasii kun biyya Itoophiyaa keessatti kan hojjechaa hin jirredha. Akkasuma kaash giraaf kan jedhu kan kaash kaa'u kan jedhu kun isaan kun biyya keenya Itoophiyaa keessatti hin hojjetamin. Akkasuma sweet coin kan jettu kunillee akkasuma jechuudha. Egaa bifa kamiitiin ati buufachuu dandeesse kan jettuun warri jettanii fi viidiyoo bareedaa tokkoon isiniif fidee dhufe jechuudha. Aappii barbaaddan kan biyya barbaadanii buufachuu akka dandeessan karaa lama isinitti agarsiisa jechuudha. Karaa kallattii lama isinitti agarsiisa. Karaa inni jalqabaaf karaan isiniif salphatu tokko jalqabumaa iimeelii akkaawuntii isa ofii keessaniif qabaattanii jirtan loogaawutii gootu jechuudha. Isa booda iimeelii akkaawuntii kan biraa kireet gootu. Fakkeenyaaf iimeelii gaafa kireet gootan VPN banuu hin dagatina. Erga VPN bantanii booda iimeelii akkaawuntii kan biraa kireet gootu. Gaafa kireet gootan biyya keessa jirtan jijjiiruu qabdu jechuudha yookaas inni jijjiiran iyyuu. San booda akka carraa ta'e ni seentu jechuudha. Seentu gaafa seentan fakkeenyaaf kunooni iimeelii kana dhiyeenya kanan banee jechuudha ittiin chaanaalii kana buusuudhaaf. Amma gara dudduubaatti deebi'eetan maalan godhaa gara pileestoorii koo keessa deemaa jechuudha. Pileestooriin akkuma beekamu daandii ittiin yuutuubii irraa yookaan kallattii adda addaatiin appilikeeshinii gaafa ajajannu gara pileestoorii nu fida. Egaa kun piroofaayilii koo akkuma argaa jirtan kun asitti iimeelii kaa'adheen jira jechuudha. Iimeelii isaa haaraa kanan biyya koo jijjiiree banadhee jechuudha yookiis VPN banee kanan banadhee jechuudha. Appilikeeshiniin barbaade asirraa yoon buuse naa buusuu danda'a. Fakkeenyaaf kun aappii kana buuseen jira jechuudha. Garuu karaa iimeelii isa tokko naaf hin hojjetume. Namoonni keessattuu biyya Itoophiyaa keessa jirtan aappii kana yaaliidhaaf banaa ilaala. Gaafa bantanii ilaaltan not this country jedhee isinii barreessa yookaas biyya kana keessatti hayyamamaa miti hin hojjetu isiniin jedha jechuudha. Amma garuu aga tokko irraa hojjechaa jira jechuudha. Kun akkuma argaa jirtanii haala kanaatiin egaa appilikeeshiniin kun gaafa deemsa deemnudha kan inni maallaqa nuuf lakkaa'u. Gaafa deemsa deemnudha. Egaa barnoota isiniif qabadde dhimma isa kanaa miti waan ta'eef kana guyyaa biraan isiniif qabadde dhufuu hin danda'a yoo inni murteessaan irratti dubbachuu barbaade akkaataa kamitti aappii buufachuu akka dandeenyudha jechuudha. Haala kanaatiin buufachuu kan dandeenyu jechuudha. Akkaataa kanaatiin amma fakkeenyaaf maqaa appilikeeshinichaa asitti akkuma argaa jirtan yoon isinii barreesse maal jedhaa SY
sweet jedhee jira jechuudha. Sweet coin jedhee jira. Bilbilli koo gidduutti staak ta'aa waan jiruuf xiqqoo naaf galcha. Duubatti deebi'een yoo kun haala kanaatiin barreessaa jechuudha. Gaafan barreessu asitti maal naan jedha? Ooppenii naan jedha. Fakkeenyaaf asitti naa fideera jechuudha. Normaalii asitti abdeet naan jedhee jira. Asirraa Play Store jijjiiree gara iimeelii gosa duraatti gaafan jijjiiree fidu immoo maal naan jedha? Not this country naan jedha jechuudha. As biyya kana keessatti hin hojjetu naan jedha. Sababa kanaaf haala kanaatiin jijjiirree fayyadamuu dandeenya jechuudha. Inni lammaffaan yookaas karaa inni biraan tokko kiroomii keenya keessa deemnee weebsaayitii fayyadamnutu jira. Weebsaayitiin kiroomii keenya keessa deemnee fayyadamnu amma fakkeenyaaf weebsaayitii tokkorra seenna. Weebsaayitiin kunis www.pickpair.com jedhama. Gaafa Play Store irraa aappiin nuuf bu'uu didu asirra dhufnee haala salphaatiin buufachuu dandeenya jechuudha. Bifa salphaatiin asirra dhufnee buufannaa jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo tokko gaafa chaanaaliin keenya nuuf hojjechuu didu achirra deemnee buufachuu dandeenya. Soorii amma daataan koo irraa badee waan jiruuf irratti deeffadha. Inni kun VPN dha. VPN namoonni baay'een online irratti fayyadamaa jirtan jechuudha. Keessattuu chaanaalii telegiraamii irra keenya kan itti fayyadamnu jechuudha. Appilikeeshinii kanas buufadhaa itti fayyadamaa warri amma ammaatti waa'ee isaan beekne baay'ee gaariidha. Keessattuu biyya Itoophiyaa keessa kan jirtan telegiraamii qarshii 12 bitattanii guyyaa isaatti 24 fayyadamuu dandeessu. GB 1.5 isiniif kenne waan barbaadde ittiin hojjechuu dandeessu jechuudha. Ammatti garuu gidduutti tuni barsiisaa jiru na dhaabee jira. Maallaqa illee irraan qabuun ture. Irraan darbatee jira jechuudha. Yoo itti na deebise itti deebi'een isiniif xumura kan weebsaayitii amma. Yoo na dide immoo kallattii masaa isinitti agarsiisaa jechuudha. Kana gidduutti waan godhuun qabu waan ta'eef jechuudha. Already yoo banee banuu already weebsaayitichi kunoo isuma asitti amma teest isinii godhe kunoo isuma asirraa argaa jirtan kana asitti teest godheen jira. Isuma kana fayyadamtu jechuudha. Yookaan description boxii jala barreeffamaa isiniifan ka'a. Isarraa al tokkoof erga seentanii bakka duwwaa wayii isinii fida. Bakka duwwaa sana keessatti maqaa appilikeeshinii barreeffadhu. Isa booda daawunloodii gootu jechuudha. Daawunloodii gootu bifa salphaadhaan isinii buusa. Isa booda erga buufattee raawwattanii booda kunoo bakka tuqaa kana xuxxaniitu bakka daawunlood jettu kana tuqxu. Daawunlood bakka jettu kana erga xuxxanii booda kunoo irraan gadee kanatti tarreessee maqaa isaa isinii fidaa jechuudha. Maqaa isaa gaafa inni isinii fidu maal gootu bakka miqichaa sana xuxxaniitu install gootu jechuudha. Fakkeenyaaf kunoo haala kanaatiin kanan buuse waan tokko waan ta'eef akkaataa kanaatiin install gootu jechuudha. Tuttu install gootu haaluma kanaan itti fayyadamuu dandeessu jechuudha. Egaa barnoota irraa waan baay'ee baratteetti jedhee yaada. Ammas warri chaanaalii keenyaaf haaraa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatinaa. Barnoota biraan hanga walitti deebinutti